أكاد اتجاه فدوانا بيكشي ومن دمني سيقال ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المن رمو بوتو الدنيا ديرتن كان كابا كان كبا كان لتا كان بها كوريتن أمانتا غرغرا قبضن هندي فيجنو سلامني في كان جلالا لغا بارك تامري سناغو سنجچادا ايغا كو بي كان كنو منغودين ارغديسي ارانتنا غولا ارتي ورمو غرا تيرغيتين ابان الراس ندتاني تروني ايغا كان بودا اسمو قوان جتنو بيتني غودن ارغو مال سنجي انا ما انت نكنا رغيسا اييه سوكتو قلتو من بعد تكا باي تكا مننا صوتي ديم بيرا اييه نسوي سوكتو لا بتي وان براتو اورمون ودوغا متبيرا عندنا اييه نمين انغا ترى بدم بيوني سوكتو لا سي بي سي ولا تلمي كدم بيرا بك اييه اما دروس كاسيتي اكيرتيچو دبيتي دي سبيرا دابانغدي يرتي عينان دي لانتومه mana sani gare sibra dewe bekadu taman اييه arras gasilaw yarti barbadu jirra arrekon namni yarti barbadu ina uyetin manguddo dabalade kalamne dira tokko manguddo dabalade bekadu akumana sun jetti isabra dewe bekadu arra اييه akumana sibra dewe ti ga isabra dabani ngade jira angana arabot wae garte dasi garte mana isiti dewi suda tigartee fuulana suruu dura ganaa dhaqee dhaabbachuu arratti naa boodaa beekaduu ganaan keessaa harka fudhadeetiin jiraan siin jennu ganaan yoo dandeesse nama biraatiin itti deemuu dandeesse keessaa fudhu ganaa harka anta dura maali siin jedhe dubbii sanumaa jira beek ijji gaara duubatti nu agarre tanu taanu keessaa guuran eetti namoon an duraanis wanni kun naa galtee jirti eegaa dhugaadha eega godonyaan jee manguddoo dabalii eega jee dubbiin tun kaawaa du'a namaatii miti jaartii sokkite jaarsi nuu jira dhaqe numa galchanii beek sigalee eegaa ati kaatee kanama guddaadhaa kunuudha ittee dhabde manguddoo biraa dabalee nu dadhabsiisa dhanaa siiru daballee bire kanagaa eega manguddoollee daballe dhiiga namaa dubbatee bita manguddichi fudhadhee hojii eega kun isaa miti dhiiga namaatii miti xiqqeenyaaf dhagaa bubbeen hin fuunee jetti namoon ilma dhiiraatinni dubbii fituu hin dandeenye qabu gaafa dubbii sibila dabarteetu nama dabaladhaa jetti ni beekan akka waan biraatti deemtu kuni beekamaa sigalee amma immoo akka nama tokkotti badreetillee ragaa dhageessi irraas keessi hirta kana duraas dubbiin tun tanuma jirra naafi goddanyaa kun har'aa miti dubbiin tun baatiidhaa bira dabruu deemti sigalee atis arraan tana ragaan arraaf manguddoollee taatu boruuf ragaan antamiin siinjuu goddonya ammallee dubbii tana keessatti an silaahuu abbaa jaartii dhabe sigalee ati immoo taniin siinjuu isaanuma sanii fi uummata Oromoolee ofirraa beeksise akka maqaa kiyyaan deebi'ee sillee dubbachuu hin dandeenye maqaa keetillee si kaasuu hin dandeenye sigalee ani ammaan tana asirratti takkaa jiraachuu takkaa dhabamuudha filannaan an duraanii murteeffadha waan ati jettee tana biran kutuu jeetiin aboo kan naana keessaa waa'ee nan jee birallee hin kuttu naafillee waa hundaa bira naaf kuttee aara sinaa loltee keessaa utaatee bakka hin taane hunda dheeytu hunda naaf jecha bira kuttee amma gaa silaa baatii tana gartee silaa hangaan dasiidhaan gajajee fuulana suutti deemu jiru kana silaa si fuusu jiraadde beekadhu irra afurii beekadhu takka gaangee mana kana keessa yaajjaa beekadhu gurguddina afur ammaan addaan ganaa fuula dasii galchuudhaaf gartee fuula nasruutti ganaa deebu hordoftoonni keenyas kun naaf beekanii akkaan gana baay'ee takka mana nasruutti deemu jiru ni harkanii kana gaan as booda ganaa ta'u biriyaas fuusuu taate malee waa'ee dasiidhaa harka keessaa fudhateetiin jira ati yoo itti siyaafan kallattii biraatiin itti deemuu ni dandeessaa jechuudha an waa'ee garaa gartee manguddummaatiin karaa oromummaatiin dumaatiitii yeetaniin barbaadu jiru haadha ilmaati nasuu biraa dhabaaniin galee fuula miidiyaa kanarratti kun hordoftoonni keenya oromoon gartee qeerroo fi qarree qaqqaaliin ilmaan oromoodha asirrattis naaf baruudha qabanii siin jedhabaaniin galee harkaa jiranii jechuudha dhugaadha kun ani amma tanii siin jee bar maqaa kiyya qofaan akka atillee hin miidhan maqaan keetillee hin tuqamu hanga maduraa laffaatee mira jalatti garuu anarra waliin fuudhaaf gabbaye isii dhiisiiti isii caaltu meeqaa fuudhuu danda'e sii galee
dhiiraani. Garuu hin fuudhu. Amma maaliif namnummaa nuna tuffata. Si galtee roorroon xiqqoon qabdu. Si galee inni arraan tan dhiirummaa akkan qabaateeti jaartii tiyye mana isaatti qabatee si galee jalqabarraa manguddoo dabali jee osoo dubbiin osoo hojjettuuti jalqaba maal jaanni beektaa? Qabeenya isii balleessee je lammaffaa deebi'aniiti guyyuma lama bulanii tamanaa fidan. Hayyee tamanaa tana gurgure manni kun waan kiyya galchanii nan gaafanne achitti waraqaan sun haa dhufni boortaadha dhageeffannaa siima. Kanarratti jechuun anis du'eetiin dabala malee waan inni jeessanis hin godhu si galee ammoo ati kadhumaa taniin si dhammad maqaa kiyya qofaan akkam miidhan. Nama sabiraa dhorkamu. Maqaa kiyya qofaan akka namnillee maqaa sin qabu. Ani bar sokkitu galchuu kana hordoftootaa fi Oromoo jirtullee firraa beeksisuu qabda. Ani ammoo arrarraa kaasee guyyaa arraa kanarraa kaasee viidiyoo hin maru hangaan haqa kiyya baafadhutti. Sigalee taatee marabbaadhaa. Jaartii kiyya anaa galfata yoo hin galfanne anuu namaa miti akkaan itti galfatu naaf beeka jaartii kiyya isin. Sigalee jaartii fi qabeenya ofirratti du'uun shahiide kun duraa lafa jedhama. Asirratti kan nana dhageessaa yootiin as keessatti kan wanni gartee roorroodhaa as keessatti kan dhuftu taate ni jirraa beekatti yaasti ta'e galfatu qabaate itti fuudhuu dandeessaa seerri si dhorku namni ummaa si dhorkuu danda'u hin jiru. An ammoo addaan ganaa tasiidhaan gadi fuulona suu dhabu. Gabbareetiin tablaa si fuudhisa sagaleen haadhatu godhafti. Irraan qabu ijaarti saggalbitu irraa qaba. Ta fuudhaa laa barta fuudhaa dhagaa badrii gahe yoo fuudha fedhe meeqaan fuudhaa siin jee. Badheetanuu sun fuudhu. Niin fuudha amma yoo amma lafaa ka'e niin fuudha. Maaliif hin fuudhin beekta? Roorroodha roorroon xiqqoon qabdu. Namnummaa nu nama laallata. Sigalee waan firratti shahiidee ta'uun sigaltee sheenaan qabdunaa siima. Ani qotaan eega qotaa taate. Isaanuu beekatu waan kana qotatti jiran yookiin ta'u waan biraa qopheessanii jiran. Sigaltee eega kan kana ta'u taate anis akkaan itti ishii tira galfadhu niin beeka. Alaan galchinaa ishii. Alaanii miti akkaan itti galfadhu anaaf beeka ishii. Guddummaan damne Sigaltee akkaataa silaa aadaan Oromoodha. Akkaataa silaa aadaan Oromoodha. Heera haadhaa fi abbaan keenya dur itti bul heera dhaayaa jiruun. Sigaltee dadhabdee jirraa. Seeraaf seeran beeka. Kuni namni tokko eega kallattiidhaan intala dhalaa sukkutuu manguddoo namatti ergate kabajaan sadii oliin dhabu intala dhalaati isiini hogguma deebisee manguddoo ergine biraan manguddoo biraa dabalaa jiru dhiiga namaa dubbachuu hin deemnu. Afaan Oromoo Irraa galaa kaatane. Afaan Oromoo bareedaa godhattee asa Ingilizii afaan deebise. Irraa galaa kana naa tokkaan si godhu beeka. Tuutan aatillee miti kiyya ragaa qofa naa ta'e ammoo ulee si godhu. Aatillee eegotanya akka tokkoon qabda maal qabdani beektaa? Miidiyuu makee gubbatti ol baatee chaayinaa laga jalatti Oromoon dhagaya waan akkanaa godheetiin akkaan gurgurtanis quba qabdanii ragaa wajjin waan kanatti deemu jirra quba qabdanii waan kana ulee harka keessaa fudhadhee nasruu dadhabeetiin irraa gala jettee beeksisuu qabda. Isuma sanillee bilbiltee awwilee wanni qarqaarattu akka jirtu fixadhee keessaa bayan guyyaa dheengadda si dhufee dhabaan sirraa gale saniin fixadhee wulii keessaa bahee hin dhabu. Kana booda anaaf beeka wulii. Amma karaa miidiyaa gartee odaa maddaatiinis ni himaa bitaa akka jiru. Oromoo teenyaaf ni himaaf. Hordoftoota gartee asirratti argamu hundaafu ni mooran hordofaa jiru. Waan turre jiru ni beekanii akkaan baatee takka mana kiyyatti hin galin akkaan gartee mucaa kiyya manatti goree mucaa kiyya yaa'u mana kiyya akkaan irraanfadhe. Teetumoo si jalaa bu'aan uummatan. Dadhabeetiin jiraa gama kanaan karaa manguddumaatiin karaa nagayaatiin sokkutuu mana nasruutii gartee mana isiitti deebisu dadhabeetiin jira. Karaa miidiyaa odaa maddaatiinis ni himaa fi Oromoon teenya akkaan waan kana gartee dadhabee harka keessaa fudhadhee keessaa ba'e na baruudha qabdee sirraa qabdee. Kana bareedaa. Kilmaadha. Amma ati asirratti waan Oromoodhaan jettu yoo qabaatte yaadda dabalataa kan nuufii ni dandeessa.
Egaa Oromoo tiyyaa akkuma agartan kana dubbiin tiyyaa fi tanasuudhaa fi dasii haala mana tiyyaa gidduudhaatti deemtee kun ilaa arraa geessee jirti. Arrallee qaama guddoonis waan deebitee hin qaama isaanii irraa kaa'eetinis dhagayaa jirta waan ta'eef kanaan boodaanii hanqaan haqa kiyya baafadhuutti fiidiyoollee isinii maru waan ta'eef insha Allah yoo jiraadhe hanqaan fiidiyoo biraatti walitti deebi'utti nagayaan naa turaan isiniin jaa galatooma.